hariiroo magaalaan guddoon federeeshinii naannoo keessa jirtu waliin qabdu muuxannoo federeeshinoota bebbeekamoo addunyaa. Akkuma beekamu federaalizimiin mala bu'uura heeratiin aangoon mootummaa gulantaalee mootummaa garaagaraa gidduutti ittiin qoodamu ta'ee dhimmoota naannoo irratti naannolee miseensa federeeshinichaaf bilisummaa heeraan utubame yookaan constitutional guaranteed autonomy kan kennuu fi dhimmoota kaan irratti ammoo aangoon kan mootummaa giddugaleessaaf yookaan mootummaa federaalaaf ittiin kennamu. Uummattoonni yookiin naannoleen daangaa mataa isaanii keessatti bulchiinsa ofii tolfatan dhimma waloo wal isaan taasisu irratti ammoo aangoo waloo yookaan shared rule kan ittiin qabaatan jechuudha. Kanaafuu federaalizimiin dhimmoota gariin irratti ofiin of bulchuu fi dhimmoota kaan irratti waloodhaan wal bulchuu walitti kan hammate jechuu ni danda'ama. Sagantaa lafaaf lafee kutaa duraa kanaan magaalota ona yookiin lafa federaalaa jedhaman irratti fuulleffannee Finfinneessas keessatti ilaalaa itti dhiyaadha. Sirnoonni federaalizimii yeroo baay'ee biyyoota aadaa yookaan eenyummaa danuu qaban yookaan biyyoota daangaa lafaa bal'aa qaban wajjin hidhata guddaa qabu. Biyyoonni akka Arjentiinaa, Beeljiyeem, Biraazil, Kaanaadaa, Jarmanii, Indiyaa, Maaleeziyaa, Naayijeeriyaa, Paakistaan, Ispeen, Saawuz Afrikaa fi Yuunaayitid Isteetsi takkaa'uu biyyoota federaalawoodha yookaan federeeshinoota gamisaa yookaan samii federeeshins warra hangafa ta'anidha. Itoophiyaanis bara 1995 heera Rippaabilika Federaalawaa Dimokiraatawaa gadi dhaabuu eegatumatteen booda sirna federaalawaa hordofuu eegaltee waggoonni 30 akka darban ni beekama. Hanqinootuma wajjin turee fi haaraa dhalate dabalatee ammas heeruma bara 1995 irraa kaasee sirna federaalawaa gadi dhaabe kanatu hojiirra jira. Asirratti biyya kamtuu federaalawaadha kamtuu miti jedhanii jala muranii ibsuun akka nama rakkisu hubatamuu qaba. Sababni isaa federaalummaan waan akka adii fi gurraachaa callaa miti. Biyyoonni gariin maqaa isaaniitu heera labsatu. Gariin heera isaan dirquu qabaachuu baatanis qabatamaan hordofu. Gariin ammoo qabiyyee sirna federaalizimii fi sirna biraatiin walitti makanii ittiin bulu. Fakkeenyaaf Sooviyeet Yuuniyeeniin diigamtee jirti. Raashiyaan garuu ammallee Rippaabilika Federaalawaa jettee of yaamti. Bara 1970 fi 1980 keessa Ispeen naannolee ishiitiif aangoo gadi buustee federaaloftuu ta'aa dhufte. Garuu Awurooppaa keessatti sirna federaalaa kan hordoftu ta'uu kan ifatti himattu Beeljiyeem malee Ispeen hin turre. Yuunaayitid Kingidamis akkuma Ispeeni. Yuunaayitid Arab Emirates mootummaa tokkummaawaa yookaan caasqeentee caalaa federaalawaa fakkaatti. Garuu akka biyya federaalaatti lakkaawamtee sanada hedduu keessatti hin argamtu. Waa'ee sirna federaalizimii hammana eega jennee mee qabxii mata duree keenyan wal qabatee jirutti haa deebinu. Biyyoonni sirna federaalawaa hordofan magaalaa guddoo isaanii akkamitti ilaalu? Magaalaan guddoon biyyaa qaama naannoo keessa jirtuuti moo ofiifuu naannoo of dandeesse moo lafa federaalaa mootummaa federaalaa irratti ajajuu fi bulchuu irratti ijaaramti? Magaalaa guddoo waliin wal qabatee biyyoonni federaalawaa hundinuu akkaataa yookiin moodeela magaalaa muummee adda ta'e qabu. Magaalonni federaalawaa gama tokkoonis ta'e gama biraatiin gulantaa addaa qabu. Magaalonni guddoo federeeshinoota mootummoota naannolee wajjin yoo wal bira qabaman ofiin bulchuu sadarkaan isaa kan naannolee irraa gadi aanaa ta'e qabu. Bulchiinsa federaalaa keessattis ga'ee xinnaa qabu. Kana malees magaalaan guddaan biyya kamiituu seenaa yookiin amala addaa mataa isaa qabaata. Akkuma beekamu biyyoota sirna federaalaatiin bulan keessatti hundeeffamaa fi bulchiinsa magaalaa muummee ilaalchisee waldhabbii hedduutu ture ammas jira. Magaalaan federaalaa amala addaa mataa isaa kan qabu ta'uun akkuma jirutti ta'ee akka waliigalaatti addunyaa kanarratti biyyoota sirna federaalawaatiin bulan keessatti akkaataan magaalaa muummee itti hundeeffamu akaakuu gurguddaa saditti qoodamuun ilaaluun ni danda'ama. Isaanis kan jalqabaa magaalota muummee lafa federaalaa irratti hundeeffaman yookaan qaama mootummaa federaalaa ta'an Federal District Capital Cities. Kan lammataa magaalota muummee ofii isaaniitiinuu naannoo ta'an City States. Kan sadaffaa magaalota muummee qaama naannoo keessa jiranii ta'uun naannicha jalatti bulan Cities within a state jedhamuun beekamudha. Kutaa kana keessatti sadan kana keessaa kan duraa jechuunis magaalota muummee lafa federaalaa irratti hundeeffaman yookaan qaama mootummaa federaalaa ta'an kan afaan Ingiliziin Federal District Capital Cities jedhaman haa ilaallu. Magaalota muummee lafa federaalaa irratti hundeeffaman yookaan qaama mootummaa federaalaa ta'an Federal District Capital Cities yoo jennu amaloota addaa haala kana ibsan waliin kaasuun barbaachisaa ta'a. Kan jalqabaa ifatti bakki magaalichi irratti ijaarame yookaan ijaaramuuf jiru lafa federaalaa ta'uun Federal Capital Territory beekamaa irratti waliigalame. Kan lammataa argamni yookiin longitude and latitude bal'inni fi daangaan heeran ibsama. Kan sadaffaa yeroo baay'ee bal'inni isaa xiqqoo kan ta'e
Afraffaan qaama mootummaa federaalaa ta'uun ifatti falmii tokko malee federaalaaf kan kenname. Shanaffaan magaalaa jalqabaa kaasee hanga dhumaatti kanumaaf jecha karooran ijaarame. Magaalaa guddaa akkanaa akeekuu ilaalchisee aangoon seera baasuu heera keessatti ifatti paarlaamaaf kennama. Magaalichi mootummaa federaalaatiin bula jechuudha. Magaalonni akkanaa yeroo baay'ee kanneen bifa haaraan hundeeffamani malee magaalotuma dura turan kan federaalaa taasisuudhaan lafa federaalaa kan ta'an miti. Magaalota biyyoota kamiitu kallattiidhaan qaama federaalaa ta'ee bulaa jira. Ittaansee fakkeenyota fudhannee haa ilaallu. Tokkoffaan Abuujaa, magaalaa muummee Naayijeeriyaa. Naayijeeriyaan naannolee 36 fi ona federaalaa yookiin federaal kaapitaal teeritarii tokko walumatti qaamota 37 qabdi. Haalli argamaa fi rakkoo naannoo wajjin wal qabatu kan magaalaan guddoon duraanii Leegos qabaachaa turte magaalaa guddoon haaraan ijaaruun akka barbaachisu akeeke. Achi booda mootummaa waraanaa federaalawaa Naayijeeriyaa kan yeroo kan Jeneraal Murtala Muhammadiin hoogganamu magaalaa muummee haaraan Naayijeeriyaaf akka ijaaramtu eegalsiisuun labsii lakkoofsa 6 bara 1976 raggaasise. Seerri kun Abuujaan akka magaalaa guddittii qaama yookiin lafa federaalaa Naayijeeriyaatti akka dhalattuuf bu'uura ta'e. Sababni biraa Abuujaan akka magaalaa muummee federaalaa haaraa taatee ijaaramtu godhe dinagdeedha. Magaalaan Leegos akka malee uummanni itti baay'achuu irraa kan ka'e magaalaa daldalaa taatee waan dhiphatteef mootummaan Naayijeeriyaa guddina dinagdee Leegos keessatti uumame kana gara handhuura biyyattii yookaan gara giddugaleessatti fiduuf jecha handhuura bulchiinsa mootummaa federaalaa Naayijeeriyaa gara Abuujaatti jijjiiruun murteesse. Sababa wal fakkaatan akkanaa magaalaa guddoo Biraazil gara Biraaziliyaatti jijjiiruufis ooleera. Kalammataa Washington District of Columbia yookaan Washington DC magaalaa muummee United States of America USA'ti. United States naannolee 50 fi ona federaalaa Washington District of Columbia jedhamu qabdi. Magaalaa guddoon United States magaalaan Washington DC'n qaama mootummaa federaalaati malee of dandeessee naannoo miti. Akkasumas qaama naannoo yookiin miseensa federeeshinii keessatti argamtu saniitinis miti. Gulantaa seeraan adda baafamee kennameef kan naannoo itti marsee jirurraa adda taasisu qabdi. Lafa magaalaan federaalaa irratti ijaarame kana naannolee lamatu gumaache. Meerilaand fi Virgiiniyaa bal'inni isaa tilmaamaan iskeer maayilii 100 ture. Boodarra bara 1846 kutaan lafa gama Virgiiniyaa kanarra Arlington jedhamuun beekamu dabalatee Virgiiniyaaf deebi'ee kenname. Kanarraa kan hafe naannoo federaalaa har'a Washington DC jedhamu ta'e. Moodeliin magaalaa guddoo kun kutaa heera Ameerikaa teessoo mootummaa ibsuu kutaa 8 keewwata tokko jalatti dhimma magaalattii hundarrattuu aangoo seera tumuu koongireesii qofaaf kenne. Aangoon seera tumuu kunis bal'ina magaalattii qaama federaalaa taate maayiliskeerii 10 hin caalle keessatti qofa ta'a. Haalli kun mootummaan federaalaa teessoo dhaabbataa fi fulla'aa ta'e akka qabaatu taasiseera. Magaalaan qaama mootummaa federaalaa ta'uu qabdu magaalaa dura turte oduu hin taane yoo xinnaate magaalota gurguddoo industirii yookaan daldalaan badhaadhaan osoo hin taane magaalaa haaraa ijaaramtu akka ta'uu qabu moodeliin kun ni addeessa. Gabaabumatti magaalaa teessoo federaalaa kan qaama federaalaa taate kan naannoon irratti hin ajajne taate heera biyyaatiin filatamuu akka qabdu tumamee jira. Sadaffaan Kaambeerraa magaalaa muummee Awustiraaliyaa. Awustiraaliyaan naannolee 6 fi onoota ofiin of bulchan self governing mainland territories 2 qabdi. Federeeshiniin Awustiraaliyaa kolonii British jalatti bu'uura heera Commonwealth Awustiraaliyaa bara 1901 baheen hundaa'e. Federeeshiniin kun amaloota Federeeshinii United States fi amaloota jaarmiyaalee kolonii British biroo hanga tokkoon calanqisa. Kanaaf jecha barreessitoonni hedduun Federeeshina Awustiraaliyaa kana modeela Kanaadaa fi Ameerikaa walakkaa jira jedhanii ibsu. Magaalaa guddoon walqabatee heerri Awustiraaliyaa qabxii United States calanqisa. Heerri Awustiraaliyaa magaalaan guddoon qaama mootummaa federaalaa taatii jedha. Keewwanni heeraa biyyattii dhimma kanaaf rogummaa qabu keewwata 125 fi 53 dha. Keewwata 125 jalatti teessoon mootummaa badhaadhina waloo Awustiraaliyaa paarlaamaadhaan kan murtaa'u ta'ee daangaa murtaa'ee badhaadhina waloof kennamu keessa yoo ta'u abbummaan isaas kan mootummaa badhaadhina waloo Awustiraaliyaa ta'ee naannoo yookiin mootummaa New South Wales keessaa bakka fageenyi isaa magaalaa Siidiniitirraa maayilii 100 gadi hin taane irratti lafa bal'inni isaa maayiliskeerii 100 ga'u ta'a. Paarlaamaan hanga teessoo mootummaa naannessutti yaa'ii isaa magaalaa Meelboornitti gaggeeffata. Keewwanni 53 akkas jechuun ifa godha.
Paarlaamaan bu'uura heera kanaatiin dhimmoota magaalaa teessoo mootummaa badhaadhina walootiin yookaan Government of the Commonwealth wal qabatan kanneen akka nageenya, tasgabbii fi bulchiinsa gaarii ilaalchisee aangoo seera tumuu kophaatti gulummeeffatee qabaata jedha. Inni afraffaa Buenos Aires magaalaa muummee Arjentiinaa. Arjentiinaan naannolee yookiin piroovinsii 23 fi ona federaalaa Autonomous City of Buenos Aires jedhamu qabdi. Bara Arjentiinaan mootummaa heerawaa kan akka malee waalta'ee dhaabbatte bara 1853 pirezidaantonni biyyattii jijjiirraa magaalaa guddoo Buenos Aires irraa gara Cordobaatti godhamuuf yaalame yeroo baay'eef aangoo sagalee shaaruutiin yookiin vitoid kuffisaa turan. Dinagdeen guddaanii fi amansiisaan mootummaan abdatu bakki mootummaan qaraxaa fi gibira irraa sassaabu magaalaa buufata doonii Buenos Aires tanarratti. Magaalattii to'achuun karaa biraatiin biyyattii guutuu to'achuu waan ta'eef aangawaan biyyaalessaa haqaaf dhaabbatu kamuu magaalaa tana teessoo mootummaa godhaa ture. Jalqaba irratti heerri biyyattii Buenos Aires tana magaalaa lafa federaalaa kan mootummaa naannoo Buenos Aires irraa walaba taate godhee kaa'e. Garuu mootummaan naannichaa magaalaa buufata doonii kan taate magaalaa Buenos Aires tanarratti to'annaa godhu dhiisuu dide. Achi booda mootummoonni lameen federaalii fi naannoon magaalattii qooddatanii waliin magaalaa guddoo godhatan. Waliin fayyadamuun sun yeroo itti toluu didu mootummaa federaalaa humnaan furmaata gochuuf bara 1880 tarkaanfii waraanaa fudhateen magaalattii naannoorraa walaba taasisee fudhate. Shanaffaan Biraaziliyaa magaalaa muummee Biraazil. Biraazil naannolee yookaan isteetis 26 fi ona federaalaa tokko qabdi. Magaalaan Biraaziliyaa hundeeffamuun dura magaalaan guddoon Biraazil Rio de Janeiro turte. Biraazil keessatti sirni federaalawaa akkuma dagaagaa dhufeen mootummaa federaalaa magaalaa qarqara galaanaa keessatti argamtu keessa qubachiisuu isaan naannoo faayidaa siyaasaa kan hin qabne faayidaa dinagdee fi tarsiimoo nageenyaaf kennataa hin taane ta'uun yaaddoo guddaatti ta'aa ture. Kanarraa ka'uun yaadni teessoo mootummaa federaalaa gara giddugala biyyattii jijjiiruu waggoota dheeraan dura heera Biraazil keessatti hammatamee ture. Kaayyoon isaa biiroowwan mootummaa bakka tokko irraa gara bakka biraatti geessuu qofa otoo hin taane magaalaa guddoo federaalaa siyaasaan walaba taatee fi mootummaa federaalaa guutuu bakka buutu ijaaruun misooma biyyaalessaa federaalawaa jajjabeessuu, walitti hidhamiinsa naannolee biyyattii cimsuu fi tokkummaa federaalawaa calaqqisa kan jedhurraa ka'uun ture. Magaalaan Biraaziliyaa ifatti magaalaa guddoo Biraazil ta'uudhaan eebla yookiin Abriil 21 bara 1960 irraa eegalee hojii jalqabde. Heerri Biraazil qaama ona federaalaa yookiin distriitoo federaal jedhamu akka qaama mootummaa federaalaa naannolee yookaan isteetis 26 irraa addatti beekamtii addaatiin hundeesse. Mootummaa federaalaaf teessoo mootummaa dhaabbataa ta'ee akka tajaajiluuf heeraan addatti hundeeffame. Onni kun kallattiidhaan federaala jalatti kan bulu yoo ta'u, dhaabbilee mootummaa federaalaa ijoo kanneen akka paarlaamaa raawwachiiftuu fi mana murtii olaanaa of keessatti hammata. Biraazil moodeela ona yookiin lafa federaalaa federaal distriiktii filachuun mootummaa naannolee gidduutti walqixxummaa eeguu fi mootummaa naannoo tokko qabata teessoo federaalaatiin mootummaa federaalaa irratti dhiibbaa siyaasaa olaanaa akka hin qabaanne gochuuf akkasumas magaalaa guddoo gara walakkaa biyyaatti fiduun qubsuma uummataa fi misooma diinagdee naannolee hunda keessatti biyyaa jajjabeessuuf guddina naannolee madaalawaa taasisuuf hariiroo biyyoolessaa cimsuu fi tokkummaa federaalaa calaqqisuuf karoorfame. Bal'inni ona federaalaa Biraaziliyaa kun tilmaamaan kiiloomeetira iskeerii 5,700 fi 60 yookaan maayil iskeerii 2,224 qaba. Kunis addunyaa keessaa modeela ona federaalawaa guddaa qabaachuun adda isa taasisa. Lafti bal'aan kun mootummaa federaalaaf bakka hojii qofa otoo hin taane qubsuma mootummaa fi uummata naannoo imbaasiiwwanii, bu'uuraalee geejjibaa, naannolee eegumsa naannoof tolfaman, tajaajila mootummaa fi babal'ina magaalaa gara fuulduraatiif karoorfamee ijaaramuu isaarraa kan ka'edha. Kana malees lafti federaalaaf daangeffame kun mootummaa federaalaa ammaa qofa osoo hin taane dhaloota egereefis akka tajaajiluu danda'utti ijaaruuf akka bal'ifame, kunis mul'ata mootummaa Biraazil kan calaqqisiisu ta'ee ibsama. Jaffaa Islaamaabad magaalaa muummee Paakistaan. Paakistaan naannolee yookiin piroovinsiis 4 fi magaalaa ona federaalaa yookiin Islaamaabad capital territory kan qabdu yoo ta'u, Gilgit Baltistaanii fi Azad Jammu and Kashmir immoo magaalota bulchiinsa addaa heera kaa'ame qabu.
Islaamabaad akka magaalaa guddootti hundeeffamuun dura Paakistaan bara 1947 walabummaa argachuurraa kaasee magaalaan Karaachii magaalaa guddoo biyyattii turte. Haa ta'u malee sirni federaalaa Paakistaan dagaagaa deemuun Karaachiin kibba biyyattiitti argamuun saffisaan guddachuu, lakkoofsa uummataa, giddugala daldalaa guddaa ta'uun ishii fi rakkoolee tarsiimoo nageenyaa qabaachuun ishii teessoo mootummaa federaalaa fulla'aa fi mijataa akka hin taane hubatamaa dhufe. Sababa kanaan magaalaa mootummaa federaalaa guutuu tajaajiluu danda'u magaalaa guddoo haaraa giddugala biyyattiitti ijaaruuf murtaa'e. Ijaarsi Islaamabaad bara 1960 kan jalqabe yoo ta'u, dhaabbileen mootummaa federaalaa ammoo suuta suutaan gara kanatti jijjiiraman. Lafti magaalaa muummittii Islaamabaad yookiin Islaamabaad Capital Territory ICT ona yookiin qaama federaalaa addaa ta'uun heera biyyattiin kan hundeeffame yoo ta'u, bulchiinsota naannolee yookiin provinces irraa addaadha. Mootummaa federaalaa jalatti kallattiidhaan kan bulu naannoo addaati. Kaayyoon isaa inni guddaan teessoo mootummaa federaalaa dhaabbataa ta'uudhaan paarlaamaa, mana pirezidaantii, waajjira muummicha ministeeraa, mana murtii olaanaa fi imbaasiiwwan biyyoota alaa keessummeessudha. Magaalaan Islaamabaad ofii ishee ammoo ogeessa ijaarsaa magaalaa Gireekii Konstaantinos Apostolou Doxiadis jedhamuun karoora magaalaa ammayyaa sirna seektar jedhamuun ijaaramte. Lafti magaalaa muummee Islaamabaad kun bal'ina tilmaamaan kiiloomeetira iskeerii 906 yookaan maayilii iskeerii 350 ta'a. Bal'inni kun mootummaa federaalaa qubsuma imbaasiiwwanii, qubsuma jireenyaa, bu'uuraalee geejjibaa, tajaajiloota mootummaa, bakka magariisaa fi babal'ina fuulduratti karoorfameef akka tolutti ijaarame. Kunis kaayyoo mootummaa Paakistaan magaalaa guddoo federaalaa biyya guutuu bakka buutu, dhiibbaa naannoo kamiyyuu irraa bilisa taatee hunda tajaajiltu uumuuf qabu agarsiisa. 7. Kuala Lumpur and Putrajaya. Magaalota muummee Maaleeziyaa, magaalota muummee lakkuu. Federeeshinii Maaleeziyaa naannoo 13 fi ona magaalota 3 irraa ijaarame. Sirni heera ishii moodeela magaalaa muummee ona yookiin lafa federaalaa yookiin Federal Capital Territory fi sirna magaalota muummee lakkuu yookaan lama yookiin Dual Capital System walitti makuun ijaarame. Biyyattiin magaalota muummee federaalaa gurguddoo lama qabdi. Kuala Lumpur magaalaa muummee biyyattii fi magaalaa heera kan federaalaa yoo taatu, magaalaan Putrajaya jedhamtu ammoo magaalaa bulchiinsa mootummaa federaalaadha. Kuala Lumpur fi Putrajaya lamaan isaaniiyyuu naannolee 13 miseensa federeeshinaa ta'an irraa bilisa. Lamaan isaaniituu kallattiidhaan federaala jalatti bulu. Kuala Lumpur paarlaamaa biyyattii fi dhaabbilee mootummaa olaanoo hedduu kan keessummeessitu yoo taatu, Putrajayaan waajjira muummicha ministeeraa fi ministeeronni mootummaa federaalaa baay'een kan keessatti argamanidha. Haalli kun mootummaa federaalaa akka dhiibbaa naannoo tokko jalatti hin kufne walqixxummaa fi loogii maleessa taasisuuf akkasumas hojii mootummaa bu'a qabeessa taasisuuf filatame. 8. New Delhi magaalaa muummittii Indiyaa. Indiyaan federeeshinii mootummoota naannolee 28 fi onoota tokkooman yookiin Union Territory 8 irraa ijaaramte. Magaalaan guddoon biyyattii New Delhi yoo taatu, ona muummee biyyaalessaa Delhi National Capital Territory NCT of Delhi jedhamu keessatti argamti. NCT Delhi jechuun mootummaa naannoo of danda'e odoo hin taane ona tokkummaa yookiin Union Territory waan ta'eef, magaalaan muummittii Indiyaa mootummaa naannoo kamiyyuu keessatti kan argamtu odoo hin taane naannoo heeraan addatti kanumaaf hundeeffame keessatti argamti. NCT Delhiin kun paarlaamaa akka naannootti filatame ministeera muummee fi mana maree ministeerotaa mataa isaa qabaatus, dhimmoota murteessoo akka nageenya uummataa, poolisii fi bulchiinsa lafaarratti mootummaan federaalaa aangoo olaanaa qaba. Sirni heeraa addaa kun ofiin of bulchuu naannolee fi to'annoo mootummaa federaalaa wal madaalchisuun magaalaa muummee Indiyaa Hindii eegumsa mootummaa federaalaa jala akka turtu yoo murteessu, sadarkaa onaatti ammoo aangoo murtaa'e akka qabaatu taasiseera. Walumaagalatti barreeffamoonni dhimma kanarratti barreeffaman hedduun akka ibsanitti, magaalonni guddoon moodeela federaalaa diistiriiktii yookaan federaal teeritarii jedhaman lafa federaalaaf daangeffamirratti karooraan ijaaraman moodeelota kaanirra daneessummaa yookiin garaagarummaa hammachuu fi rakkoo masakuu danda'u jedhamee amanama. Miseensonni federeeshinichaa ammoo wal morkii darbee uumamuun waldhabbii hin malle keessa akka hin seenne ittisa.
magaalaa guddoo federaalaa miseensota federeeshinii hundaafuu qixa taatee fi qaama tokkoof hin baabsine yookiin niwutiraal ijaaruuf mijaawadha. Gabaabumatti moodeelii magaalaa guddoo federeeshinaa kana yoo ilaallu magaalonni federaalaa bal'inaan xixiqqoo moodeelii qaama yookiin lafa federaalaa ta'e guutummaatti federaala jalatti buluuti. Magaalaawwan guddoon federaalaa moodeela kanaa kanneen kanumaaf jecha tolfaman yookiin artificial teessoo federaalaaf karoorfamanii biraadhaan lafa safaramee kenname irratti kan haaraatti ijaaraman yoo ta'u, moodeeliin kun magaalaa qaama yookiin lafa federaalaa yookiin federaal district jedhamee ibsama. Magaalonni Awurooppaa garee kana keessa hin jiran. Irra caalatti magaalonni Ameerikaa fi muraasni ba'a fagoo yookiin Eeshiyaa moodeelii magaalaa guddoo qaama yookiin lafa federaalaa jedhamu keessatti argamu. Akaakuu sadeen magaalaan guddoon federeeshinotaa ittiin ibsamtu keessaa kan qaama yookiin lafa federaalaa irratti xiyyeeffate kanarraa hubannoo argattaniirtu jennee abdanna. Kutaawwan lamaan itti aanan keessatti immoo moodeelii magaalaa guddoo qaama naannoo keessatti argamtuu ta'uun naannoo jalatti bultuu fi kan ofumaafuu naannoo taatee miseensa federeeshinichaa taate irratti fuulleffanna. Hammasittuu aga dhagayaa nagaan dhabinaa.